Gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamsa? Gaafii kanaaf eerroof qarreen Oromiyaa maal jedhu? Egaa yaa lammii koo akkam nagaa jirtu nagaa maaltu jiraa miti osoo guyyaan dukkanaa'u? Jirra jechumaa fikaa kan jiru nagaa waliin dagatu wanti hunduu faallaa ta'ee argame baatiitu bara caale barree hoo maal ta'e isa guyyaadhaa garuu maaliin baay'ee na rakkisa. Guyyaan dabaleetii miti kaa barri bara kan caale yakkaaf cubbuun hojjetamu kan duriin addan taane. Egaa addunyaan kun marti faallaa nutti ta'ee akkitti dhageenyeef akka argine baay'ee walirraa fagaata. Gochaaf jecha zabanaa garbaafnee beekuun baay'ee ulfaataa ta'e. Iddoon lafa dhugaa sobaan marfamnaan warshaan dhugaa soba oomishnaan baaburri qabsoo haqaa daandiirraa maqnaan guyyaan dukkanaa'ee dukkanti immoo ifnaan. Gootaatu salphate gadheetu faarfame kanaaf ika abduun keenyas hiikaa dhabee bara kana lakkaawwata. Egaa bara akkasii keessa jirra qomoo bara guyyaan dukkanaa'u bara tokko lama of se'ee kophaa ofiin dorgomu bara kiyyaa malee keenya jechuun ulfaatu bara fidii malee hodhoon safuu bara lubni gootamee goonni immoo lognoomu bara xiqqaan taa'ee guddaa ergatu bara wallaalaan beekaa gorfatu bara sobni booksisee dhugaan afaan qabatu oolee bulus garuu dhugaan bakka isaatti osoo hin deebiin hafe. Bara akkanaa keessa jirra lammii bara tokko kophaa dorgome bara abbaan qaama isaa muree bakka lamatti qoode gartokkee qaama isaa moo'ee gartokkee qaama isaa immoo mo'amaa taasisa. Isa tokko bilisa baasee isa tokko immoo gabroomse bara firri wal jibbee alagaan firra. Dinqiin bara baraa akkuma jirutti ta'e kan baranaa immoo adda afaan baasee dubbate akkas jedhe. Eenyuun na gaafata ofiin hin dorgomaa gartokkee qaama koo moo'een gartokkee qaama koo immoo yakka galma dhugaa balleesseen galma sobaa ijaara seenaa goototaa awwaaleen siidaa gadhootaa ijaara kan fedhe hiikeen kan fedhe hidha kan fedhe ajjeeseen kan biyyarraa nu baasa. Wanti hunduu harka keenya jira kanaaf eenyuyyuun gaafannu hayyamaa barri bara keenya gadaan gadaa badhaadhinaa. Nufaara yaa miti argaa ture durirraa bara dhufaaf darbaa imimmaan dhugu gochaa reeffa lakkaawwacha haadha deesseetu guddifachuu dadhabe kan daranaa immoo adda ilma namaatu konkolaataan harkifama lafarra abbaa torbee jedhu shanee jedhu shan isaaniin bulchiyyoo jenne abaarsen saba bilisa maqaan jirretti moggaasaa sodaa tokko malee saaxifi tokko malee waamanii fira isaa haadhaaf abbaa duratti rasaasaan ajjeesa. Reeffa keenyaatu dhabe awwaalcha dirreetti gatamee bineensaan nyaatama barri ilmi namaa qote akka looniitti maali gara jabeenya akkana bara badiin malee hidhamu hayyuun biyyaa ajaja olii dhufe jechuun meeqaan tan ukkaamsan halkan dukkana. Kun dhugaa jiru immoo lammii hin sonne tasa lammiin koo biyyattis rasaasaan dhumata roorroo baqatee biyyarraa bahus galaanatti naqamee qurxummii soora kan galaana tarkaanfates harka alagaatti ibiddaan gubata. Durmanni hidhaa qilintoo fi qaallittiitu afaan Oromoo dubbata bara kana garuu kan biyyoota ollaas afaan Oromoo dubbata. Fagoon dhaqiin fakkeenyan sii fudhaasuma biyya ollaa keenyaa biyya Saudi Arabiyaa manni hidhaa jaraas afaan Oromoo dubbata. Makkaaf Xaayif Riyaadiif Jiddarraa Jiizaaniif Naajiraan Abahaaf Haayir harsantaa dhibba keessaa 75 lammii keenya Oromoodha. Dubartootaaf daa'imman dargaggeessa abdii biyyaa badii tokko malee waggaa tokkoof walagga firaashii qaban sittiin fakkaate balaa xaaboraafatee bula. Dhiisi maal dibata maaliin dibata uffanni isaaniiyyuu feestaaliidha. Meeqaantamtu maraate meeqaantamtu immoo du'aa jira. Sagalee walii ta'uunis yoo dhageettii qabaate qofatu hanga murtiin isaanii rabbi biraa dhufetti jireenyi isaanii kana. Egaa abbaan dikeen darbate ollaan dhakaan darbatu jedha Oromoon yoo marmaale. Keetti nageenya dhabne keetti kabaja dhabne ormis nu kabaju kanaaf ka alagaanis nutti kan nyaartu hubadhu oolaan abbaa gaarii qabu eegee ala kaa'eer rafa akkuma jedhamu sabni abbaa gaarii qabu sabni biyyatti nagaan jiraatu biyya Oromaattis mataatti baatama. Oromoo koonuuf gaareeffa lakkaa'uun bara dhufaa fi darbaa hidhamaa jiraachuu achittis jennee rakkoo keenya lakkaa'uun lubbuun gootaa akkuma laman baatu. Kayii qabsaa'ee akka jeneraal Taaddee Birruu fakkeenya godhadhu jeneraal Waaqoo Guutuu gooticha Oromoo kan akka Elemoo
qeerroof qarreen koo motorri qabsoo Oromoo kaleessa situ baase diina raachifteeraru fakkaatee seena nafxanyaan arakkiiloo arrassi malee hin jiru abdiin saba kanaaf yaa qeerroo ka'i humna takka iyyaasi nafxanyaaf hattu qaanqee rasaasaa galaana Awaashin gochuu gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamse leenciif qeerransi tokkophaan jaalatama dhaaltee nu qopheessuuf maaf oola silas gaafa leenci rafe jaldeessi bookkisaa har'a leenci dammaqnaan bakka seentu dhabdee maa holla re'eettiin haadha kutte jennaan ofittuu gabaabsite jedha harargeen maancaa qarraan tuulamni farda leenjisee meeti shawaa koo shimalli kee inni xiqii forkaat iluun eeboof gaachana fudhannaan walloon kilaashii hidhatee gootowwan baalee farsiitaan sodaa rasaasan qabne jimmarraa bookkisa leenci karrayyuunis yoom hafe wallaggaaf booranni duruu tan kaagaleerra faga mucallisnaan waan rafne seete dammaqnaan boolla meeqa buute hayyaa saba koo tokkummaan akka nurraa bareeda ilkee wajji jirtuu waaciniin diina hinaafsifneen nafxanyaa gubna gara hundeen murru hiddaan isii buqqifnaa biyya teenya irratti bilisa taanee jiraata arra waboo qabna waboo wabii sabaa gooticha goota caalu ilma dirribaa lammeessa kan diinni sodaa ol kaasee waamne maqaasa jabaadhu jajjabee koo jaallan abdii bilisummaa biyya teenya irratti ni filamna malee hin filamnu gantuu biyyarraa baafne kaayyoof amaanaa goototaa galmaan keenya seenaan nu gaafata seenaa dabe sirreessinee dhalootaaf dabarsina kaayyoof amaanaa goototaa galmaan keenya seenaan nu gaafata seenaa dabe sirreessinee dhalootaaf dabarsina billoo sabaan jedhama galatooma injifannoon uummata Oromoo